ergamoota keessaa dubbisaa ergamoota lakkoofsa 8 dubbisa maqaa gooftaa Yesuusiin. Isin garuu hafuura qulqulluu yommuu isin irra bu'u humna ni godhattu. Yerusaalem, Yihuudaa hundumaattis Samaariyaa hamma handaara lafaatti dhugaa baatu koo taatu jedhee gooftaa Yesuus Kiristoos barattoota isaatti dubbatee mee kadhanna Waaqayyoo. Si galateeffannaa yaa Waaqayyo abbaa keenyaa hundumaa kan dandeessu hundumaa gararraa kan jirtu yeroo kan immoo walitti nu qabdee dubbii kee nutti dubbachuu waan barbaaddeef si galateeffannaa maqaa Yesuusiin galanni siif haa ta'u. Ammas yaa Waaqayyo inni nu gidduu turte ammas inni nu gidduu jirtu ijoollee keetti dubbachuudhaaf ijoollee kee barsiisuudhaaf maqaa Yesuus Kiristoosiin sagalee kee nuuf ergi. Sagalee kee gaafa ati dubbattu lubbuun keenya fayyiti, foon keenya nagaa argata. Kanaaf si kadhanna yeroo kana maqaa Yesuusiin nutti dubbattu. Maqaa isa nu jaallatte ilma kee Kiristoos Yesuusiin nutti dubbattu. Dubbiin kee amma nu gidduutti adeemdeemu. Dubbiin kee nu gidduutti haa hojjetu. Dubbiin kee nu gidduutti haa hojjetu. Hafuurri kee nu gidduu adeemdeemu. Humni kee nu gidduu adeemdeemu. Fayyisuun kee nu gidduu adeemdeemu. Ayyaanni kee nu gidduu adeemdeemu. Maqaa Yesuusiin nu gidduu deemi. Nu gidduu deemi. Humni dukkana keessa hojjetu. Ergamaan seexanaa yeroo kanatti qilleensa kana qabuudhaaf inni bada. Maqaa Yesuusiin haa waraanu. Maqaa Yesuusiin haa qabamu. Maqaa Yesuusiin gabbaaye. Yeroo kana gabii naa ta'u. Foon keenyi nagaa argatu. Hafuurri keenyi gabii argatu. Maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin cubbuu keenya nuuf dhiisi. Irra daddarbaa keenyatti nu fayyisi. Galgala kana humnaan nu gidduutti hojjedhu. Humnaan nu gidduu deddeebi'i. Hafuurri kee ammas nu gidduutti haa hojjetu. Anas dadhabbii koo sirriitti kan beektu. Ani siin amanadhee lafa kana nan dhaabadha. Ati amanamaa waan taateef ijoollee keetti dubbadhu. Cubbuun koo dhiiga ilma kee Kiristoos Yesuusiin haa qulqullaa'u. Arrabni koo haa qulqullaa'u. Ofii koorraa akka itti hin daballe na gargaara. Maqaa Yesuusiin ameen. Eebbifamaa ta'a. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Waaqayyo har'a nutti dubbata. Baay'ee nutti dubbata Waaqayyo har'a. Baay'ee hafuurri koo baay'ee gammadaadha. Waaqayyo nu gidduu ture. Waaqayyo sagalee nuuf qaba. Waaqayyo sagalee isaa isinitti dubbata. Yoo dandeessanii suutadhaatiin na dhaggeeffadhaanis suutadheen dubbadhaa. Bakka nama dubbise kanaa hojii ergamootaa kanarratti gooftaa Yesuus Kiristoositu barattoota isaatti dubbate. Barattoota isaatti dubbate. Maal jedhee amma humna argattanitti Yerusaalemiin tura. Ilaakas hafuurri qulqulluun isiniin dhufaa. Humni abbaan hafuura isaa isiniin ergaa. Isin immoo yeroo hafuura qulqulluu argattan humna godhattu. Humna sana gaafa argattan garuu Yihuudaatii kaatanii Samaariyaa keessa deemtanii Yerusaalemiin qaxxaamurtanii hamma daarii lafaatti dhugaa baatu konaaf taatu jedheeti barattootatti dubbata. Mata dureen koo humna argachuu isa waa'ee humnaa irratti dubbata. Humnatu nama barbaachisa waan ta'eef. Waa'ee humnaa hundumti keessan beektu waa'ee humnaa gabaabsee dubbachuudhaafi humni baay'ee barbaachisaadha. Namni humna enerjii qabu taanaan deemuu danda'a. Humni baay'ee barbaachisaadha. Hojjechuudhaaf humnatu barbaachisa. Deemuudhaaf humnatu barbaachisa. Waan hundumaa gochuudhaaf humna malee wanti tokko ta'uu hin danda'u. Kanaaf gooftaa Yesuus Kiristoos barattoota isaa kana akka isaan utuu humna hin fudhatiin utuu isaan humna hin godhatiin akka isaan walii gad deeman hin barbaanne. Kanaaf humna argadhaa. Humna kana immoo
namni akkamittiin argata wantanii namni nuti humna kan ittiin arganne nyaata nyaachuudhaan nyaata nyaachuun baay'ee barbaachisaa. Otoo nyaata nyaannu ta'ee humna qabu dandeenya deemuu dandeenya. Ayyaanni Waaqayyoo nu gargaara, eeyyee nu gargaara. Garuu foon keenya kanaaf nyaatatu nu barbaachisa. Yoo nyaanne malee dandeenya deemuu dandeenya. Yoo nyaanne malee dhaabannee faarfachuu dandeenya. Nyaanni baay'ee barbaachisaa. Mee warri yaaltan guyyaa bashannan tokko yaadaati isaa booddee tarii lafa kaatanii deemuu dhiisuu dandeessu. Humni nyaata barbaada. Otoo nyaati humna godhachuun tasuma hin danda'amu. Warri Waaqayyoo nu gargaara ta'ee Waaqayyo nu gargaara garuu nyaanni baay'ee barbaachisaadha. Nyaanni baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf Gooftaan Yesuus Kiristoos barattoota isaatiin humnatu sin barbaachisaa. Macaafa Hisqeel biratti sin deebisaa isarratti baay'ee isaan dubbadhaa. Isaa booddee achirraa walii wajjin laala. Macaafa dubbi keessan macaafa keessan baafadhaa. Macaafa Hisqeel boqonnaa 3 lakkoofsa 1 kaastanii yoo namni suuta enaa dubbisu jiraate maayikiitti naa laattaa namni tokko naaf haa dubbisu. Waa'ee humnaa humni maaliif akka barbaachisu achirratti boqonnaa 1 hamma lakkoofsa 4 namni tokko naa dubbisaa. Isaa booddee irratti kan dubbadha. Namni dubbistanii mararaatti kennu. Amma lakkoofsa 4 3 1 4. Boqonnaa 3. Yaa. Maqaa Yesuus nan dubbisa. Inni yommus yaa mucaa nanaa ati wanta siif kenname nyaadhu macaafa maramu kana nyaadhuutii dhaqii namoota Israa'elitti dubbadhu naan jedhe. Kanaaf ani afaan koo nan bane. Inni immoo macaaficha maramu kana nyaachuuf anaaf kenname. Yaa mucaa nanaa ati macaaficha ani amma siif kennu kana nyaadhu garaa kee guuttadhu naan jedhe. Ani yommuu nyaadhes afaan kootti akka dammaa mi'aaye. Ameen. Hisqeel lammeessaa Yihuudaadhaa, raajiidhaa, lubadha. Guyyaa tokko Waaqayyoo isatti dubbate. Yaa mucaa namaa ati macaafa maramaa kana nyaadhu jedhee isatti dubbate. Macaafa maramaa kana erga nyaattee garuu gara namootatti dubbachuun tansi erga waan ta'eef macaafa maramaa kana nyaadhu. Macaafa kana namaaf akkuma nyaanni barbaachisu kiristaanotaan maaltu barbaachisaa? Dubbii Waaqayyoo nyaachuutu nu barbaachisa. Foonii wanti ta'u tokko irra hin jiru. Beekumsa keessanii wanti ta'u tokko irra hin jiru. Amma fe'e beekuu dandeessu. Amma fe'e barachuu dandeessu. Garuu dubbiin kun hin nyaanne taanaan, dubbii kana hin qabdan taanaan akkasumaan ta'a jechuudha jireenyi amantoota. Kanaaf akka jedhe Hisqeel yaa mucaa namaa ati macaafa maramaa siif kennu kana nyaadhu jedhee Waaqayyo isatti dubbata. Isaa booddee Hisqeelis nama hubataa waan ta'eef akka jedhe anis afaan koo nan bane. Afaan koo nan bane. Innis macaafa maramaa kana naaf kenne. Anis macaafa maramaa kana isa harkaa fudhadhee nyaachuu jalqabe. Nyaanni baay'ee barbaachisaa. Hisqeel macaafa kana gaafa nyaadhu anatti mi'aaye akka dammaatti. Afaan koo baleen irraa fudhadhee inni immoo anatti mi'aaye. Anis nan nyaadhe macaaficha. Nyaanni maal akka ta'e isinittan himu. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Erga nyaattee booddee jedheni Waaqayyo. Erga nyaattee booddee macaaficha Israa'elootatti dubbii koo himtaa. Erga macaaficha nyaatte. Macaaficha otoo nyaati, macaafa kana otoo argi, otoo macaafa kana nyaati, saba kanatti dubbachuu hin dandeessu jechuudha. Nyaata malee sabatti dubbachuun otoo macaafa kana nyaati, otoo macaafa kana hin dubbisin. Ani mana barumsaa galaatii tiyooloojii baradhaa isiniin jechaa hin jiran miti.
macaafuma nuuf kenname kana macaafuma kana nyaate Hisqeel macaafa kana erga nyaatee booddee Waaqayyo akkas jedhe erga nyaatee booddee saba Israa'elitti dhaqxee waa'ee macaafa kana isaanitti dubbatta. Hisqeel luba ture, isaan keessa ture, isaan wajjiniin ture, gaggeessaa isaanii ture. Amma otoo bara kana ta'ee luba tokkoon yookiin nama wangeelaa lallabu akka kootiin kottuuti ati gadi taa'iitii macaafa kana dubbisi macaafa kana nyaadhu dura otoo naan jedhanii fudhachuu dhiisuu nan danda'a. Bara sana garuu Hisqeel raajii nama guddaa ta'e raajii saba Israa'el qomoo fo'amoo qomoo mataa jabeeyyii qomoo guddaa keessaati. Gaafa Waaqayyo dhufe ati macaafa kana nyaadhu gadi taa'iitii gadi taa'ee macaafa sana afaan sabanee irraa fudhachuu jammata. Erga macaafa sana nyaatee garuu ani egaa amma macaafa kana waan nyaatteef sitti mi'aayira miti eeyyee isa booddee saba kanatti dubbachuudhaaf ani sin ergaa jedheen. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Kanaafuu ani afaan koo nan bare innis immoo anatti mi'aayee macaafa maramaa kana Waaqayyo sanaaf kenne nan nyaadhee yommus nama macaafa siif kenne nama macaafa naaf kenne kanarraa fuudhee nan nyaadhee yommus ani nan nyaadhee afaan koottis mi'aayee jedha. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Inni biraan macaafa nyaatee erga macaafa nyaatee namni erga gara saba isaatti ergame erga hojiif ergame erga hojjechuu jammare dura macaafa nyaachuudha isa booddee erguu jammara Waaqayyo. Egaa ammaa hidheen Waaqayyo egaa amma ani erga macaaficha nyaatte gara saba Israa'elittan si erga. Saba Israa'el kana ati afaan isaanii beekta ani hidheen Waaqayyo ani gara saba Israa'elootaattan si erga. Saba ati afaan isaa beekta iddoo ati afaan isaa beeknetti miti kanan si ergu. Afaan isaa beekuu bichaa miti isaa booddee akkas jedheen Waaqayyo saba kana afaan isaa beektaa saba kana ati afaan kee beeku ani gara saba kanaattiin si erga. Macaafa kana nyaatteetta waan ta'eef itti dubbachuu dandeessa waan ta'eef sabni kun garuu mataa jabeeyyiidha. Otoo gara warra qomoo biraatti ergeera ta'e dabanii si dhaga'u ture garuu gara saba Israa'elitti gara warra macaafa kana fudhachuu dandeenyetti gara warra macaafa kana simachuu dandeenyetti si erga. Isaan jedhu sabni Israa'el adda jeedhaa jedheen. Sabni Israa'el adda jabaata. Sabni Israa'el nama dhaga'u waan ta'eef gara saba kanaatti si erga. Erga nyaatee booddee namni hin ergamu. Erga nyaatee quufe erga macaafa maramaa kana nyaate gaafa inni nyaatu gaafatti mi'aaye isaa booddee gara saba sanaa gara saba mataa jabeeyyii Yesuus gooftaa obboloota dubbii kana erga nyaatanii booddee isa jabaa bira jabaa caalu ta'anii dhagochuu saba Israa'el isa mataa jabaa kana bira erga nyaatee booddee itti jabaatee dhaqe. Ati nama jabaadha jedheen Waaqayyo. Ati macaafa kana nyaatteetta waan ta'eef saba kana simichaatu danda'a. Saba kanatti situ dubbachuu danda'a. Saba kana situ dhageessisuu danda'a waan ta'eef gara saba Israa'elittiin si ergaa jedheen. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Nyaanni kun baay'ee nu barbaachisa jechuudha. Dubbii kana nyaachuun baay'ee nu barbaachisa obboloota. Barichi baay'ee hammaachaa dhufeera. Baricha kana mo'uudhaaf jireenyuma ofiirree mo'achuudhaaf macaafa kana nyaachuun baay'ee barbaachisaadha. Macaafa kana nyaachuun baay'ee barbaachisaadha. Inni duraa Gooftaa Yesuus Kiristoos amma humna argattanitti lafa kanaatiin ka'inaa. Humna argachuun gaarii. Humna bichaan gahaa miti. Humna argatan hafuura qulqulluu fudhatan kana bichaatiin fiiguun hin danda'amu. Namootatti dhaqanii dubbachuun hin danda'amu. Maaliifi dubbicha yoo nyaatanii dubbichaa fi macaafa qulqulluu walitti qabsiisanii namoota hubachiisuu danda'u. Namootatti dubbachuu danda'u. Namoota amansiisuu danda'u. Eenyummaa Kiristoostu macaaficha keessa jira. Akkamittiin akka jiraatantu macaaficha keessa jira. Waa'ee jireenya bara baraatu macaaficha keessa jira. Seera gaa'illi keessa jiraatutu macaaficha keessa jira. Seera ijoollee ittiin guddisantu macaaficha keessa jira. Seera ittiin waldaa kiristaanaa keessa jiraatantu macaaficha keessa jira. Kanaaf
nyaachuun barbaachisaa. Isqeen saba sana gidduu tureera. Saba sana sirriitti beeka. Mataa jabeenya isaanii beeka. Dida akka isaan ta'an beeka. Akka isaan waan irratti ka'an beeka. Erga macaaficha nyaatee garuu nama haaraa ta'e saba sanatti dhaqe. Yesuus Kiristoos gooftaa. Obboloota koo gara dubbii Waaqayyootti haa deebinu. Dubbii Waaqayyoo deemsa keenya bareecha, tokkummaa keenya bareecha, waldaa keenya bareecha, tajaajila keenya bareecha, haasaa keenya bareecha, jireenya keenya bareecha. Gara isa kanaatti haa deebinu. Mee yeroo laachuu fi ajajni qabnu dubbii Waaqayyoo. Dubbii Waaqayyoo eeguudhaan dubbifachuu haa jalqabnu. Yoo carraa arganne immoo barachuu haa jalqabnu. Yoo carraa dhabne garuu macaafni qulqulluun kun ofiisaa barsiisaadha. Ofiisaa nama barsiisa. Ofiisaa nama hubachiisa. Sababiin isaa maaliif beektu? Hafuura qulqulluutiin guutamaa. Hafuura qulqulluutiin guutamaadha waan ta'eef. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Waaqayyoo gaarii. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaa. Inni taanu erga saba sanatti dhaqee dubbatee booddee Isqeen, erga saba sana barsiisee booddee Isqeen, erga gara saba sanaatti ergamee booddee Isqeen, Waaqayyo ammas gara isaa dhufe. Gara isaatti deebi'ee lakkoofsa 10 irraa dhaqee namni tokko yoo nuu dubbise lakkoofsa 10 yookiin dubbisuu danda'a. Maakii lakkoofsa nama tokkoof taasisu. Boontuu baafattee iddoo ta'e boontuuf kenni. Lakkoofsa 10. Ammas yaa mucaa namaa ati dubbii ani sitti dubbadhu kana hundumaa gurra keetiin dhaggeeffadhu. Garaa keetis qabadhu. Ta'ii gara ijoollee saba kee warri booji'amanii dhaqiitii isaanitti dubbadhu. Yoo dhaga'anis baatanis Waaqayyo gooftaan akkana jedha jedhii. Hafuurris ol na fuudhee anis sagaleen guddaan socho'uu akkan anaa booddeedhaan ulfinni Waaqayyoo iddoo buufata isaatti jajamaa haa ta'u jedhu nan dhaga'eera. Ameen. Isa tokkoffaa sinitti himnee tokkoffaa maal godha namni humna argachuu, inni tokkoffaa humna argachuudha. Inni lammaffaan erga nyaatee booddee namni maal godhaa? Hin ergama. Ergamuu jalqabaa. Isa sadaffaarra jirra amma. Inni sadaffaan namni waa dhaga'uu jalqabuutu irra jiraata. Waa dhaga'uu danda'utu namarra jiraata obboloota. Jechuma waliirree dhaga'uun nurra jiraata jechuudha. Jecha Waaqayyoo dhaga'uun baay'ee barbaachisaadha. Jechuma nama Waaqayyoorree dhaga'uun baay'ee barbaachisaadha. Waaqayyo akkas jedhee lakkoofsa kanarratti. Egaa yaa mucaa namaa amma ati anaan na dhaga'i dubbii ani dubbadhu garaa keetti qabadhu gurra keetiinis immoo na dhaggeeffadhu. Baay'ee Waaqayyoon dhaggeeffachuun barbaachisaadha. Ani jedheni Waaqayyo erga kana na dhageesse yoo dubbii koo garaa kee keessatti qabatte gurra keetiin sirriitti yoo na dhaggeeffatte gara ijoollee Israa'elii warra booji'amanii deemta. Gara warra booji'amanii. Warri booji'aman immoo nama dhaga'uun baay'ee ulfaataadha. Dubbii Waaqayyootiin yoo ta'e malee. Maaliif rakkina baay'ee qabu waan ta'eef biyya baqaa keessatti biyya Baabiloon keessa jiru gara ijoollee saba keetii dhaqi. Biyya Baabiloon warra jiran isaan gidduu dhaqi. Dubbii koo sirriitti dhaga'i. Dubbii koo garaa kee keessatti qabadhu. Dubbii koo gurra kee kenniifi. Nyaatteetta erga ta'e amma dubbii ani dubbadhu duwwaa na dhaga'iiti gara ijoollee warra Israa'el warra biyya boojuu jiran warra biyya Baabiloonitti qabamanii jiran gidduu isaanii dhaqiitii isaanitti dubbadhu. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Isqeen dubbii kana otoo dhageenya ta'e gara saba sanaa dhaquu dhiisuu danda'a. Sabni suni dubbii Waaqayyoo dhaga'uurraan kan dide biyya Baabiloonitti
qabame biyya Baabilooniin booji'ame sabni Israa'el qomoo Waaqayyo isaan jaallatudha. Gaafa isaan Waaqayyo irraa galagalanii gaafa isaan Waaqayyo dhiisanii Waaqayyo harka boojuutti dabarsee isaan kenna. Gaafa isaan gara Waaqayyootti deebi'an immoo boojuu keessaa isaan baasa. Isaan booddee fuula Waaqayyoo duraatii waan didaniif Waaqayyo abboomamu waan didaniif mootii Baabiloonitti dabarsee isaan kenne Waaqayyo. Harka boojuu jiru biyya hormaa keessatti rakkina keessa jiru. Egaa Waaqayyo nama dubbii isaa dhaga'u iddootti furmaanni ta'uu danda'utti erga jechuudha. Ijoollee saba keetii, ijoollee saba keetii, ijoollee Israa'eloota warra biyya Baabiloon jiranitti dhaqiitii ergaa koo naa dubbadhu, dubbii kana isaanitti dubbadhu. Yaa mucaa namaa ati dubbii ani sitti dubbadhu kanaan hundumaa dubbiin ani sitti dubbadhu kana hundumaa gurra keetiin na dhaggeeffadhu, garaa keettis na qalbeeffadhu. Ka'i gara ijoollee saba kee warra booji'amanii biyya Baabiloon jiranii dhaqi jedheetii isaanitti dubbadhu. Akkas jedhe yoo si dhaga'anis dhaga'uudhaaf baatanis dhaqiitii ati garuu saba kanatti dubbadhu. Maaliif akkas jedhee ni beektu Waaqayyo? Yoo si dhaga'anis yoo si dhaga'uu baatanis. Hisqeel saba sanaaf gaggeessaa ture, saba sana keessatti luba ture. Hisqeel sammuu isaa keessa kan jiru sabni kun nan dhaga'anii, sabni kun saba didaadha. Waaqayyo akkas jedhe sabni Israa'el kuni saba addaneedha, saba boquu jabeeyyiidha. Ati garuu dubbii koo nyaattee dubbii koo sirriitti yoo dhageessetta ta'e ani daran saba sana caalaa mataa kee nan jabeessa. Mataa kee akka dhagaa boorreejiitti nan jabeessa. Kanaafuu dhaqiitii ati saba kanatti dubbadhu. Garuu jedhe na dhaga'u nan dhaga'an otoo hin jedhin dhaqiitii dubbii nan isitti dubbadhe duwwaa isaanitti dubbadhu. Yesuus gooftaa. Tarii takka namoota naannoo keenya jiran namoota beeknu dhiisnee beekna ta'a. Namni kun tasuma nan dhaga'u, ebeluun nan dhaga'u, hansaa dhiiseera, hanshee dhiiseera, kan isaanii dhiiseera kan jedhu yoo jira gadi teessee dubbii kana nyaadhuuti, dubbii Waaqayyoo kanaan itti bahiiti ilaali. Waaqayyo dubbii isaa booddeerra hojii hojjeta. Waaqayyo dubbii isaa booddeerra hidhaa hiika. Dubbii kana nyaannee mee irratti shaakaluu haa jammaru. Dubbii kanatti deebinee dubbii kana dubbifannee dubbii kana nyaannee erga inni nutti mi'aaye erga quufne erga dubbii kana sirriitti hubanne jecha Waaqayyoo kanaan namatti dhiyaachuu haa yaadnu. Jecha Waaqayyoo kanaan nama dhaggeeffachuu haa yaadnu. Erga dubbii kana nyaatanii Hisqeeliin akkas jedhe erga dubbii kana nyaattee amma na dhaga'i. Dubbii ani dubbadhu gurra keetiin na dhaggeeffadhu. Keessa garaa keetiinis immoo na qalbeeffadhu. Isaa booddee dhaqiitii ijoollee Israa'eloota warra biyya baqaa jiranitti dubbadhu. Nama dhaggeeffachuurra warri hin dandeenye dubbii kana yoo dhagee, dubbii kana yoo nyaanne, dubbii kanatti yoo deemne, gara dubbii kanaatti yoo dhaqne tarii Waaqayyo waan hojjetu qabata. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Inni bara sana hojjete bara kana sin hojjeta. Inni bara Hisqeelitti hojjete bara keetti immoo irra caalaatti hojjeta. Nutti dhiyoo jira Waaqayyo. Nu keessa jira hafuurri isaa. Waan ta'eef kana gochuu dandeenya. Isaa booddee Hisqeel erga achi dhaqee warra booji'aman sana gidduu dhaqee waanan godhu wallaalee jedhe. Waan godhu wallaalee. Waanan jedhu wallaalee, waanan godhu wallaalee guyyaa torba achuman tureedha. Yesuus gooftaadha. Guyyaa torba achuman tureedha. Guyyaa torba waan godhu wallaalee erga achi dhaqee
Saba sana gidduu erga dhaqee guyyaa torba ture. Inni arfaffaan obsa qabaachuu. Obsa qabaachuu. Obsa qabaachuu. Yesuus Kiristoos gooftaan. Namni tokko tola dubbisee tola 3:16 namni tokko tola dubbisee. Yesuus gooftaan. Bisa guyyaan torba ergaa dhume booddee dubbiin Waaqayyoo gara koo dhufee yaa mucaa namaa ati namoota Israa'eliif eegduu si godheera ati dubbii afaan kootii dhaga'iitii itti of isaan eeggachiisi. Ameen. Yesuus gooftaan. Obsa qabaachuun baay'ee barbaachisaadha. Erga humna qabaatte erga dubbii kana nyaatte kanaa booddee shaakalla jechuudha. Warri qabdan gaarii isa kana qabaachuun gaarii garuu warra hin qabne nu gargaara. Mee kanaan jireenya keenya gaggeessuu haa jalqabnu. Gara namummaatti nama deebisa dubbii Waaqayyoo. Gara jireenyaatti nama deebisa dubbii Waaqayyoo. Nagaa namaaf kenna dubbii Waaqayyoo. Isa kanaaf biyya baqaa keessa taa'uun hin ulfaatu. Hin ulfaatu. Warra booji'aman sayyummoo lola keessatti booji'aman yeroo jarri kun isaan gidduu guyyaa torba yeroo turetti Hisqeel achumaan ture. Isaa booddee obsa nama barbaada miti. Guyyaa torba booddee Waaqayyo gara Hisqeel dhufe. Maqaan isaa bara baraan haa eebbifamu. Yesuus Kiristoos gooftaan. Gara isaa dhufee waan godhu isa wallaale Hisqeel. Isa biyya warra boojuu gidduu taa'aa jirutti Waaqayyo akkas jedhe. Ani saba kanaaf eegduu si godha. Maqaa Waaqayyo haa eebbifamu. Erga kana hundumaa keessa darbanii gara eegduu ta'utti dhufu jechuudha. Gara saba sana gargaaruutti dhufu jechuudha. Gara saba sana baasuutti dhufu jechuudha. Gara saba sana oolchuutti dhufu jechuudha. Isaa booddee ani saba kanarratti eegduu si godha. Yesuus Kiristoos gooftaa. Ani saba kanarratti aangoo si kenna. Ani saba kana sittan amana. Waaqayyo saba isaa namatti amana. Garuu Hisqeeliin saba isaatti kenna. Maaliifi dubbicha nyaateera waan ta'eef. Dubbichi keessa isaa guuteera waan ta'eef. Anatti mi'aaye. Baay'ee yoo dubbisan baay'ee namatti ulfaata miti macaafa. Baay'ee namatti ulfaata. Warri dubbistan baay'ee dubbisuu dandeessu. Ani yeroo baay'ee taa'ee dubbisu. Natti ulfaata. Isa kaallaaluutu xiqqoo namaa mijata. Inni kuni yoo Waaqayyo nama gargaaruu hin danda'u. Gargaarsa Waaqayyo nama barbaada. Gaafa jalqaban garuu akka dammaatti namatti mi'aawa. Itti mi'aayee Hisqeelitti. Kanaa booddee dubbiin kun sinitti mi'aawaa jalqaba. Dubbii kana dubbifachuu haa jalqabnu obboloota. Maqaa Yesuus Kiristoosiin dubbii kana nyaachuu haa jalqabnu. Hafuurri dubbii kana nutti bu'eessu nu gidduu haa qabu. Hafuurri nutti mi'eessu dubbii Waaqayyoo kana maqaa Yesuus Kiristoosiin jireenya keenya haa dhuunfatu. Dubbii Waaqayyoo kun dammarra nutti haa mi'aawu. Haasaarra nutti haa mi'aawu. Miidiyaarra nutti haa mi'aawu. Yesuus Kiristoos gooftaa. Isaa booddee gara eegduu saba sanaa ta'utti dhufe. Waaqayyo amanamummaa isaa baay'isee Hisqeel irratti. Egaa saba kana dabarsee sitti kenna. Saba kana hin fitu eega. Maqaa Waaqayyo haa eebbifamu. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Macaafa Phexros bira dhaqnaa dubbii koo xumuraan jira. Dubbii kana yoo nyaatan maal akka ta'an. Macaafa ergaa Phexros. Waamichi nuti ittiin waamamne amantiitiin gaarummaatti agarsiisutu nurra jira jechuudha. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Isatti waamamne kana waamicha gooftaan ittiin nu waame kana gaarummaatiin amantiitiin fudhannee gaarummaatiin agarsiisuu baay'ee barbaachisaa. Amantii qabaachuu duwwaa utuu hin taane gaarummaadhaan amantii amanne sana gaarummaadhaan agarsiisuu baay'ee barbaachisaa. Gaarummaa qabaachuun baay'ee nu barbaachisa.
gaarummaatiin agarsiisuun baay'ee nu barbaachisa. Kanaaf amantii amanne kanatti gaarummaadhaan agarsiisuun baay'ee barbaachisaa. Ammas akkasuma Phexros ergaa Phexros tokkoffaa lakkoofsa 3 kaasnee dubbifanna. Okay, ani isa shanaffaa 3 dubbisee jechuudha. Dogoggoraan dubbisee isa tokko dubbisee shan dubbisuuf isan ka'e isa shan isan isiniin dubbisa. Macaafa Phexros ergaa Phexros isa lammaffaa 5 lakkoofsa 8 nan dubbisa. Isa tokkoffaa ifa mana godha isa wal bira jira waan ta'eef isa tokko dubbisee lakkoofsa 8 nan dubbisa. Of qabaa dammaqaa lakkoofsa 6 kaasee nan dubbisa. Kanaafis Waaqayyo yeroo isaa yommuu ga'u akka ol isin qabu aangoo qabeessa harkasaa isa aangoo qabeessa jalatti gad of deebisaa jedha. Harka Waaqayyoos aangoo qabu jalatti. Yesuus Kiristoos gooftaa. Inni kun immoo shanaffaadha. Gad of deebisu harka Waaqayyoo jalatti gad of deebisu. Harka Waaqayyoo isa aangoo qabu jalatti gad of deebisuutiin yoo deddeebine yoo jiraanne Waaqayyoo isa kanarratti erga isa kana gootanii seexana amajaajii keessan seexana diina keessan isa akka leencaa naannaa keessan naanna'ee aadu isa kana mo'achuu dandeessu. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Inni taanu isan duraan dubbise ergaa Phexros lammaffaa 1:3. Ergaa Phexros 1:3 immoo waa'ee ergaa Phexros 1:3 immoo akkasidha. Nuyi Waaqayyo isa ulfina isaa fi humna isaa isa dinqisiisaa nu waame waa'ee waamichaati. Isa kanatti qabamnee akka jiraachuu dandeenyu, isa kanatti qabamnee akka deddeebi'uu dandeenyu Yesuus Kiristoos gooftaa. Isa nu waame kanaaf, isa sin waame kanaaf jiraachuu akkamitti jiraachuun akka nurra jiru isa kana walii wajjiniin ilaalla. Isa nu waame kanaaf jiraachuun baay'ee nu barbaachisa. Inni nu waame kun gatiitiin nu waama. Gatii dhiigaatiin nu waama. Gatii isaatu nurra jira. Isa kanaaf waamicha kanatti akkamitti qabamne akka jiraannu Waaqayyoo nutti dubbata. Yesuus Kiristoos gooftaa. Akkasidha. Amantii qabdan gaarummaadhaan agarsiisa. Amantii isa qabu kana gaarummaadhaan agarsiisuun baay'ee barbaachisaadha. Amantii qabna, amantii qabna. Amantii qabnu kana garuu gaarummaadhaan agarsiisuun nurra jiraata. Amantii qabnu kanatti fayyadamnee gaarummaa hin qabu taanaan amantiin duwwaadha jechuudha. Amantiin nuti amanannee jirru kun gaarummaatiin namootatti agarsiifnu taanaan, amantii keenyaan gaarummaatiin namootaaf hin deebifnu taanaan, waan gaarii hin hojjennu taanaan akkasumaan nu jalaa ta'a jechuudha. Inni taanu gaarummaa keessan beekumsaan agarsiisaa. Gaarummaa keessan immoo beekumsaan agarsiisaa. Gaarummaa qabdan kana beekumsaan agarsiisaa isaanii jedha. Beekumsa keessan of qabuudhaan agarsiisaa. Beekumsi immoo of qabu baay'ee barbaachisaa. Erga beektee booddee immoo of qabuu baay'ee nama barbaachisa jechuudha. Of qabuu keessan obsaan
agarsiisa. Of qabu keessan immoo obsa akka qabdan agarsiisuu qabdu. Obsuu qabdu. Obsaan danda'uu qabdu. Isa kana beekuu qabdu jechuudha. Amantii duwwaan akka bu'aa hin qabne, dandeettii duwwaan beekumsi duwwaan akka bu'aa hin qabne. Isa kana gochuuf obsuun baay'ee barbaachisaadha. Obsuu keessaniin immoo namoota waaqayyoo ta'uu keessan agarsiisa. Obsa erga qabaattan immoo akka namoota waaqayyootti jiraadhaa jechuusa. Namoota waaqayyoo ta'aa deddeebi'aa jechuusa. Nama waaqayyoo ta'uu keessaan immoo obboloota jaallachuu keessaniin agarsiisa. Namni waaqayyoo obboloota jaallataa jechuudha. Nama waaqayyoo erga taane obboloota jaallachuu walii keenya jaallachuu baay'ee barbaachisaa akka ta'e namoota waaqayyoo ta'uu duwwaatu hin taane nama waaqayyoo maal godhaa namoota jaallataa obboloota jaallata. Obboloota jaallachuu keessaan immoo namoota hundumaa jaallachuun akka nurra jiru macaafni kun nutti dubbata. Wanti kun hundinuu isinirraa argamaa yoo adeeme gooftaan keenya Yesuus Kiristoos beekuutti waan dhimma baasu waan ija godhatu agarsiisuu dandeessu. Erga kana hundumaa gootanii wanta ija qabu, wanta miidhagu, wanta bareedu wayii gochuu akka dandeenyu sagalee waaqayyoo nutti dubbata. Nama waaqayyoo namni wanta kana hundumaa irraa hin argamne, namni wanta kana hundumaa hin goone, namni wanta hundumaa kana irraa hin argamne garuu namni wanta kana hundumaa hin goone nama ofii isaa dagatedha. Namni wanta kana hundumaa goone yoo jira nama ofii isaa dagatedha. Nama cubbuun isaa inni keessa darbe sun akka isaaf dhiifame nama irraanfatedha jedhee dubbata Yesuus gooftaan. Kanaaf obboloota waamamuu keessatti kanaafis obboloonni waamaman kanaan argamu jechuudha. Waamichi gooftaan ittiin nu waame kanaan nurraa argamaa jechuudha. Isa kana yoo goone, isa kana yoo gootanii dhagaa. Isa kana yoo gootan mootummaa waaqayyoo, mootummaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti galuuf itti dhiyoo jirtu. Isa kana gochuu, isa kana gootaniitu taanaan mootummaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti galuudhaaf iyyoo akka jirru macaafni kun nutti dubbata. Kana hundumaa yoo gootan mootummaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isa bara baraatti galuu salphata. Maqaan waaqayyoo eebbifamu. Hin kadhanna waaqayyoo. Waaqayyo sun gargaara. Waaqayyo sun dubbisaa nutti dubbata. Waaqayyo akka nuti gara dubbisaatti deebinu barbaada. Waaqayyo akka nuti dubbisaa kana nyaannu barbaada. Waaqayyo akka nuti dubbisaa kana dhageenyu barbaada. Waaqayyo akka nuti guutamnu barbaada. Waaqayyo nuti amantii qabna jennee akka jiraannu duwwaan barbaada. Akka nuti akka dubbichaatti akka deebinu barbaada. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Maqaan waaqayyo bara baraan eebbifamu. Haadha akka waaqayyo hin jiru. Waaqayyo obboloota nutti dhiyoo jira. Otoo dhiyoo jiru waaqayyoon barbaadadhaa. Waaqayyo sinitti dhiyoo jira. Namni waaqayyoon barbaadate waaqayyoon hin arga. Namni dubbisaa nyaate akka dubbisaatti deddeebi'u immoo ulfina waaqayyoo arga. Haleluuyaa.